Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu. AdSense country restriction, invalid click activity or other policy reason. AdSense nama baay'ee cufamaa jira. Sababni isaa AdSense country restriction fi invalid click activity waan jedhamuun AdSense nama baay'ee cufamaa jira. Yeroo isin AdSense keessa seentan your account is temporarily suspended jedha. Akkasuma moonii namarraa kaasa lakkoofsi sadii garuu akkuma moonii ta'etti akkuma dan jedhetti jira. Lakkoofsi tokko daniidha, lakkoofsa lama irrati godha. Isuma maallaqni nu kaffalamaa jiru chaanaaliin erga guddatee jechuudha. Lakkoofsa sadii garuu dan jedhetta. Gidduudha qofa AdSense nurratti cufa. Akkaawuntii jijjiiruun hin danda'amu. Karaan jiru AdSense itti barreessuudha. Foormii guutamu jira. Foormiin sun foormii lama jira. Foormiin guutamu jechuudha. Appiilii waan gaafatamu jira. Reef dhufaa jira wanni kun. Haga ammaatti nama 5 naqunnamee jira. Kanaafuu invalid click irraa bareechaatii of eeggadha. Barumsa isaaniin fidaa akkaataa itti foormii guutamu. Ergaa akkasiitti isinii dhufa. Account suspended due to country restriction yookaan immoo account suspended due to invalid. Invalid clicking beeksisa seeraan ala taphachiifachuu foormiin isaa akkatti guutamuu qaba. Foormiin akkatti guutamee ergamuu qaba. Foormiin kun aynata lamaan ergama. Waa sadii guutamuu qaba. Foormiin lama ka guutamu jira. Akkasuma ka YouTube itti immoo barreeffamu jira. Foormiin guutamu kun ka AdSense'ti. Akkasuma ka YouTube itti barreeffamu jira. Walumaa galatti foormii sadii guutama. Foormii isaa isinii qabadheen dhufa. Namoonni moonii taatanii akkasitti isinirraa kaase. Maallaqa nuuf lakkaa'u jettanii beeksisa ofii keessanii gonkuma viidiyoo keessanii irratti hin taphachiisina. Invalid clickiidhaan isin adaba. Abbaa fedhe YouTubein keessan guddaa haa ta'u xiqqaa haa ta'u moonii taanaan of eeggannoo guddaa barbaachisa. Carraa deebi'uu ni qaba. Carraa sirraa'uu ni qaba. Gaaffii jedhuuf eeyyeen carraa sirraa'uu ni qaba. Parsantii 70 ni deebisa. Parsantii 30 immoo hin deebisu. Yoo deebisuu dhabe yookaan immoo foormii itti katabne yoo sirraa'uu dhabe maal goona isa jedhuuf lamuu gonkuma chaanaalii sanarratti deebitanii maallaqa hojjechuu hin dandeessanu sirraa'uu hin danda'u. Akkaataa foormii itti guutan dhiheenyatti eeggadhaan isiniin jedha. Akka AdSense'n isiniin adamne of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Barumsa itti aanu walitti deebina. Turtii gaarii.